Bagarabbi si gammachiisee sinjaa namni gartee akkasumas maaliif akka nama ilaalanii dhaqee ilaalee harkas nama shukkumu godheet finjira inshaallah ammas deebiitiin ilaalaa yoo rabbi jee xiqqoo dirqamaa dhiifamni karaa rabbiiti bal'oolee dhiyoo tana dhufe kalee dhufeeti dhiifamni gaafate dhiifama godheet finjira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa akkam nagaa fayyaa jirra jirtu isin jecha akkumaan waadaa isin seenessanitti gartee fatiyaadhaan bagarabbiin si gammachiisee mabruuk sinjaa fatiyaas mana dhaqeetiin bagarabbiin si gammachiise mabruuk jaanii congratulation jaanii jeetiin jira viidiyoo amma dura hojjetan keessatti warreen ilaalinis sallaalaadha warreen san ilaalin ammaas deebi'a tana laalaadha tana keessatti argattu baga gammaddeen jechuun dhufee guyyaa har'aan tana akkumaan dhufeetiin mana isii bira jira fatiyaa bira jira fatiyaan abbaan mana keetii baga sii galee baa jeeni haasinni isin jidduu seenee gartee isin adda baasuudhaaf yeroo hedduu sochii godhaa ture ani gocha san keessatti yeroo hedduu nama gartee fatiyaan tun haadha ilmaaneetii fatiyaan tun nama obsa qabu ilmaan meeqa qabdii fi shanaffaa garaa qabdi jee dubbachaa ture akkasumaanuu viidiyoo gartee baar mana galee gammachuun halaalaa gammadeefsan har'a qaamaan bira dhufee fatiyaadhaan baga si gammachiisee jechuudhaan fatiyaadhaan baga si gammachiisee jechuufiin dhufee isii bira mana jira isiin mana kaan jirti ni dhuftii isiin osoo seentii hunoo fatiyaan abbaan mana keetii mana sii deebi'uun isaa gammachuu guddaatu na dhagaamee bakkumaan jiru illee guyyaa inni deebisan dhufullee harkamillee hin dandeenye bakkumaan jiru hin gammachuu xiyyisan ibsadhee baga gammaddee fatiyaadhaan jechuufiin isii bira dhufee hunoo daawwattoota keenya isinii asumaan gammachuu teessan koomantii jalatti viidiyoon tun yoo isinitti tolte koomantii jala nuuqaayaan isiniin jaa fatiyaanis dhufu jirti. Keenya har'a gammachuu fatiyaa bira dhufee ibsachuu dhufe san fatiyaanis waan jettu gammachuun ani isii gammade sana akka itti isiin ibsitu anumaa wajjin daawwadha laalaan jaa'anis ala kana jirti har'aan dhufeetiin mana isii bira jira waan jettu fatiyaanis gammachuu tana akka itti ibsattu daawwattootaaf keenyaaf mee anumaa wajjin laalaan isiin jaa fatiyaa hoottu mee hoo haati Hamzaa har'aan mana siitiin jira mee ol seentii anumaa wajjin ka daawwattuun taatan haadha Hamzaa hoottu hoo daawwattoota keenya har'aan tana gammachuu hedduun gammadee fi namni gartee obboleetiif gammade karaa rabbitti illee nama gaariidha su'aa baasii gammachuu tana mee anuma faana turaa na wajjin hordofaan isin jaa honoo ol seenu jirti isinis haadha Hamzaa haadha Hamzaa hoseen waalaikum salaam salaatiin jira salaata jirtee yookaan dhufu nagaa fayyaa mirkaana alhamdulillah nagama qabdaa haadha Hamzaati nageenya nagaa fayyaadha haayii baga rabbi si jiraachise walumaanuu baga jiraanne guyyaa har'aa viidiyoo mara jira guyyaa har'aan tanaa onneen ka si bira dhufeef halaala qilleensa irratti arkeetiin abbaan Hamzaa mana deebuu isaaniif gammachuu guddaan dhagaame baga rabbiin fatiyaa gammachiisee jeetiin saniif dhufee viidiyoollee waraabeetiin jira amma dura bakkumaan jirurraa fatiyaadhaan congratulation alfee mabruuk jeetiin jira baga rabbii viidiyoo san arkee maalii bira dhaqeetiin akkas jee daawwattootaan hin jeen gammachuu isii bira dhaqeetiin waraabee viidiyoo isinii gaddiisaan jeeni garuu hedduun sii gammadee atiitun nama gaariidha nama obsa qabuu jeetiin si duuballee lolaa ture akkasumas si bira dhufee
Dhuftee turte. dhufeetiin turee irraa wal agarree. Laati gaa viidiyoo marannee malee dhuftee warra viidiyoo jechaa fiiguu sanillee miti. Dhugaa dhuftee dubbii sanallee quba qabda. Amma alhamdulillah akka abbaan hamzaallee fixanii abbaan hamzaallee mana isaa galii jira. Alhamdulillah rabbil alamin akkasitti. Garuu bagarabbi si gammachiisee sinjaa. Namni gartee waliin lolle hin jiru. Namni walumaa lolaa ilma namaa isin jaarsa gartee dhiisi. Ilmi namaa haanuu waliin nama bu'aa. Wanni waliin nama buusaa nama jirti. Arrabaa filkeen waliin bu'anii. Dhugaadha. Waliin bu'an dhugaadha arrabaa filkeenu. Kanaafuu akkaan gartee sababii sanattillee sababii keessanattillee egaa Abuu Hamzaan galillee qobba'uu tokkollee harkaa dhaheeti. Abuu Hamzaan harka dhahee cabsee faraduma akkasitti deebi'ee janiiti harka dhahee cabsee jechuudhaan dhagee. Ati argattellee qobboollee bira dhayitee jirta. Qobboon haqumaa cabsee hin jaani baarillee miti haqumaatu haqqinis akka takkasuma dawaa haqumaatu dhahee maaliif waan malee jira inni rabbiin ifa barsiisu dhugaa isaa fi baara lafaan deebi'anii garuu inshaallah namni walitti aarree hin jiru walitti aaranii waliif fayyuunis ni jirti. Dogongoraa isaa jidduu dhufee innis harka isaa xiqqoo miidhamee jira. Dhaqeetiin jiraanis inshaallah nama shukkumullee geessitif hin jira. Isas dhaqee ilaalee akkasuma maaliif akka namaa ilaalanii dhaqee ilaalee harkas nama shukkumu godheetif hin jira. Inshaallah ammas deebiitiin ilaalaa yoo rabbi jee xiqqoo shukkumanii hanga torbaan takka shukkamanii waan nyaatus itti ilaalaniiti akkasitti akka lafeen midhamte sana hanga deebitutti xiqqoo yeroo fudhata. Garuu anis lafatti hin dhiisnee dhaqee ilaalu jira akka isaan taanu. Sanaaf isin jaabaleessa fayyadamu. Ati dhugaadha nama gaariidha. Hoggaan dhaga'u sanallee deetee ilaalteeti maallaqallee kannatee fi gargaarsiif hin gargaarii. Dalagarra harkinis cabee jira. Maaliif dubbiin anumarraa kaate saniif. Haquma keetii isuma sanuu haquma keetii ati sanaatu. Rabbii ganaallee nurraa qabu balaa namni kun ifiif balaa barbaaddata. Garuu nuti ilmaan guddisnaa biyya ambaa kana keessa namni yaa'ii fi kaanis anumaa dhiira jee as bahee afaaniin waamee gajee viidiyoo gadhiisee dhaadachuu fi ana jechuunis bareedduu miti. Maaliif namni biyya namaa keessa jiru kabajaa fi wal gargaaree naamusaan jiraachuu qaba. Balaan biyya namaa keessa hin taatu. Kunoo rabbiin nurraa haa qabu ganaallee. Rabbii sanumarratti isinirraa oolchu. Inni sanis garuu nama agartee afaaniin hedduu jarjaru. Innis jaza naachitti rabbiin jaza haa kafalu. Maaliif nuti yaa'isin barbaannu maaliif dalagataa biyyaa baay'ee ilmaanis ni guddisna namni ilmaan guddisu yaa'ii fi bakka hunda daddaabachuu hin ta'u nurra haa qabuun jaa. Ati garuu isuma saniifillee isuma sanuu isa qacabees akkasitti dhayitee ilaalteeti hoggaan dhaga'u balloos jalqaba walitti isin kaa'isan. Balloollee dhufee eega namni tokko badiisaa baree dhufee dhiifama siin jee dhiifama godhuun gaa dirqamaa dhiifamni karabbiiti. Balloollee dhiyoo tana dhufee kalee dhufeeti dhiifama na gaafate dhiifama godheetu hin jira. Balluma saniifuu dhiifama goote. Godheef maaliif namni boollas hin qotiin jaan boollas fageessee maal jaanisa boolla fageessee hin qotiin jaaniif keessa qotta. Balloon anaaf otoo boolla qotu jiru ifuu keessa qote balloon tabiraatti jira. Bultii fatiyaan facaasaaf jiran innis tabiraatti jira. Rabbi haa gargaaru garuu ani inshaallah waan rabbiin si godhanii namoota akka si godhuu hin danda'u. Balloon egaa eega badiisaa irraa deebi'ee dhiifama gajee dhiifama godheetu hin jira. Kalee dhufee kutanii miilarraa na kufee dhiifama hin jee eega dhiifama hin jee waan hin godhan qabu dhiifama godheetu hin jira. Dhiifama eegas hin jee wanni gootu hin jirtu. Abbaan badiisaa harkee kana dhufee waan godhan jiru garuu namni hamtu si yaadu hamtuun isuma deebiti. Ati toltuma yaadde. Toltuma yaadde hanga jirtu kanaan obboleessa kiyya kana. Dhugaadhaa waan sirriiti. Warra harka tumu ture hunda as keessa magaalaa kana keessa amma waan dubbatan dabanitti afaan qabanii taa'u jiran. Waan dubbatan dabanii afaan qabanii taa'u jiran. Maaliif akka isaan eegan hin taaneef. Ani yeruma sanuu war jalqabuma sanuu fatiyaan tun nama nagayaati fatiyaan tun nama leen tuytu nama naman tuyne dhugaa nama naman tuyne haasinni balaan ammaan dhufeen qabdu ulaa dhooyteen nama seenti. Garuu isaanumatti qaanfate isaanuma warra dubbeetumu ture har'a gawaan jaan dhabaniiti afaan qabatanii tattaa'u jiranii duraan abbaa hamsaa maarra ta'e uumamaa kanuma haasa'u turanii amma walitti deebine gawaan jaan isaanuma beeka nuti walitti fayyine isaanuma lafattaafe. Lafattaafnaanis walumaa deebi'ella. Baharuma kana ammas diina godhataniiti manatti dhahinaa fi ni tumna maarree goona garuu rabbiin gaa jazaan kafalaaf namu takka jazaan deebi'uuf jirti.
ammaas garee ijaarratanii tuma akkuma asirra garee ijaarratan irratti tumsa biraa qabatanii baaritti immaas mana dhufuu deeman jechuudha. Inni dhiiraaf dhiirti wal fakkaatanii isaan dhimma isaaniiti. Isaan dhiira isaanumaa wal beeka isaanumaa saahiba tasanaatti hin seennu garuu waan nama dhiifame naan jedhe dhiifame hin godha. Dhuga dhiifamni akka karaa rabbittis dhiifamni waan gaariidha. Nis ajiriidha su'aabaa. Atis gaa'eegaa dhuftee baga gammadee jechuu keetiif galatoomi. Namni gammachuu namaa gammadees bareeda gammachee kalee dhugaadhaan uffannaa keenya keessa quba qabda. Har'a mooliif deebii keenyaaf baga gammadde jettee gammachuu kee ibsachuuf dhuftee galatoomi ulfaaddu. Baarillee manaa hin harkanne. Inni agarreen mana hin jiru. Hin harkanne har'a ganama laaqana asuma nyaatee deemee. Inni ganamaan kutee har'a hajaa qaba. Saniif ganamaan kutee. Hajaa biraa qaba ganamaan kutee. Gartee namni holiifillee waan akkanaa tana gurraa areegalan qabatinaa manuma keessatti isinis waliigalaati. Ifumaa waliigalaa osoo dubbii galan baafne. Dubbii barnumaan baasne sanumaatu baasee qilleensarra hojjana dubbiin teenya duraanuu waldaa bulnoo jechuun jaarsaaf jaartii jidduu takkaa dubbiin teenya mana kana keessa gadi hin baane isaanumaa baasee isaanumaatti qaaffatan malee inshaallah biiznillaa waan ilmi namaa waan rabbi siin kun ilmi namaa si godhuu hin danda'u. Ilmi namaa takkanuma dogoggoraa. Garuu isaanuma sanuu dhiifama gootee fi waan dhaga'u balloos dhiifama gootee fi atiitun nama gaariidha. Daawwattoonni irrattillee akkasuma ja'a. Koomantii isaaniillee jiran maal harkaa fatiyaan tun nama gaariidha. Qobboowutillee waan biraa fiteeti adda qoodiinsa gartee Oromoon takka. Kan wallaala isaati. Adda isin qoodee warra maarree harargee. Inni wallaalummaa isaatiin qoodee biyyummaa fi zareenyummaa fi gosummaas jee garuu akka wallaalaan ta'e wallaalaan ta'uu nuti akka fedhallee dhalaallee ta'uu sarara beektuudha jeeti yaada. Isas rabbii haa qajeelchu. Dhalaan goota dhalaan ni wallaalan malee dhalaan goota isii goota dhalaa namootaaf jalaa qabu dhalaadha. Dhalaan waamee kana mataati obboleessa. Obboleetti haala taatee ilmoo taatee jaartii taati. Garuu namni wallaalummaa haadhuma sana deebi'ee tuffatee obboleettummaa sana deebi'ee tuffatee waa hedduu jira. Saniifuu rabbii haa qajeelchuun jedhamaan hin jiruun qabu. Dhugaadhaa waan sirriiti. Gammachuu teetan akkuma ansii gammadetti atilleen naa gammaddee jirta. Atis jazaa rabbisee haa kafaluu hordoftoota kabajamtoota keenya najjaashtuu billee har'aatti na gammachuu isaa ibsuuf mana keenya dhufee Abba Hamzaallee na agarree anniin jira yeroo gammachuu isaallee ibsee jira viidiyoo maruun qabaa akkaataa itti gammadee fi gammachuu ibsadheessan daawwattoota keenya birallee geewu kanaa jeeti kunooti gaa har'aan tana fakkaatti inshaallah bizinillah isas jazaa rabbii haa kafaluu fi akkasitti jajjabeessaa najjaashtuu bis jajjabeessaa bira dhaabbadhaa. Isin jenna isin jaalannaa isin kabajna. Warreen yaadanne bira warreen qaamaan dhuftanii bira dhaabbattanii fi warreen koomantiin bira dhaabbattanii isin sirreessan. Egaa horoos daawwattoota keenya akka najjaashtuu warreen qaamaan mana kiyya dhuftanii baga gammaddee ummaa Hamzaa abbaa Hamzaa jettanis galatoomaa warreen koomentiin dhuftanii keessaan dhuftanis baga gammaddee naan jettan galatoomaa ulfaadhaa rabbi umrii isin haa dheeressu najjaashtuu illee galatoomee. Kunooti daawwattoota najjaashtuu jajjabeessaa daawwannoon takkuma jajjabeessaa guddisaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.